Isaan Yerusaalemitti dhiyaatanii gara ejersaa Bitafaagee yommuu ga'an Yesuus bartoota lama ergi ganda fuullee keessa jiru sana dhaqaa achumaan harree yaabbii hidhamtee ilmoon ishee bira dhaabbattu tokko argitu hiikaatii fidaa. Namni tokko yoo waa isiniin jedhe immoo gooftaatu dhimma isaanii qaba. Utuun turiin isiniif hin deebisa ittiin jedha. Isaaniin jedhe kunoo immoo wanti raajichi jedhe akka fiixaan ba'uuf ta'e. Inni namoota Xiyoonitti hima. Mootiin keessan gad of deebisee kunoo inni harree yaabbii keessaa ilmoo harree irra taa'ee isiniif hin dhufa isa jedhudha. Kana irratti bartoonni dhaqanii akkuma Yesuus isaan ajaje godhan. Harree sana ilmoo ishee wajjin fidanii uffata isaanii irra buusan. Yesuus immoo irra taa'e. Laaraa bahadiyaana. Tuuta sana keessa harki caalaan uffata isaanii karaa irra afan. Warri kaan immoo damee baala qabu mukarraa kukkutanii karaa irra birbirsan. Tuuti daakaa baadiyyaa bahayyaaniyaa. Maayitanii tuuti warri duraa deemanii fi warri duukaa bu'anii sagalee isaanii ol fudhatanii maalaa bahadiyaana Hoosaa'inaa ilma Daawitiif inni maqaa Waaqayyootiin Waaqayyo gooftaatiin dhufu galateeffamaadha. Mala hadiya Hoosaa'inaa ol Waaqa gubbaatti jedhan lakkoofsa godhan Yerusaalemitti yommuu inni gale mandarichi guutummaatti raafame. Namoonnis inni kun eenyu jedhani tuuta isaa wajjin adeemus kun raajicha Yesuus nama Naazreeti kutaa biyya Galiilaati jedhee deebise. Warri jaaman warri hokkolanis mana qulqullummaa keessatti isa bira dhufanii inni immoo isaan fayyisee luboonni warra hangafoonnii fi barsiisonni seeraa wanta dinqisiisaa inni gochaa turee fi ijoollota mana qulqullummaa keessatti sagalee isaanii ol fudhatanii Hoosaa'inaa ilma Daawitiif jedhan yommuu argani in aarani. Kana irratti isaan waan isaan kun jedhan dhageessa jedhaniin Yesuus immoo deebise eeyyee dhaga'an jira. Mucooliinii fi daa'immanii afaan isa akka si galateeffatan goote isa jedhu takkaa hin dubbifanneere isaaniin jedhe. Kana booda Yesuus isaaniise achi buleedha. Harka keessan ol qabaa. Galgala kana mata duree akka jedhu irratti asirratti taasaa. Hoosaa'inaa inna. Namni tokko dhuwan Hoosaa'inaa iyyaati. Hoosaa'inaa jechuun maalidha Hoosaa'inaa? Hiika qaba wanti nu dubbannu asirraa hundi isaa hiika qaba. Hoosaa'inaa jarri kun. Boqonnaa 21 lakkoofsa tokko kaasee dubbiseen isaan Yerusaalemitti dhiyaatanii jedheedha. Bartoonni fi Yesuus namoonni isaa wajjin deeman Yerusaalemitti dhiyaatanii jedheetu gaafa jalqabu. Ani galgala kana nama amanus ergaan qaba. Akka kee lamanas qabadhu mee amantiidhaan. Ergaa sii qaba galgala kana. Hoosaa'inaa jetta Yesuus mana keetti ol qaba. Namaaf miti, mootiidhaaf miti, nugusa tokkoof miti, goota tokkoof miti, jabaa tokkoof miti. Isa du'ee du'a moo'eef Hoosaa'inaa jenna. Hoosaa'inaa jenna Yesuus mana keenya hin galan jedha. Na wajjin akka jedha Hoosaa'inaa jedha. Jari dabalee amantiidhaani. Jari dabalee amantiidhaani. Biyya lafaa kanarraa addunyaa kanarra kan guute warra yaada fooniitii fi miinyira isaaniitiin mar'atanii iyyanii. Bofaaf ciminnisaaf gootummaansaa hadhaasaati. Hadhaan qabu taanaan maqaansaa bofa garuu hojii qabu. Kiristiyaana keessatti hadhaansaa yookaan dhiigisaa, miirrisaa, agaartuu, jabinnisaa, gootummaansaa wanti waa hiddu keessa inni jiru Yesuus. Yesuus keessa jiru taanaan maqaan kee Kiristaan. Eenteen akka keen jiru. Si galeera garuu na dhaggeeffadhu. Warri Yesuusin hin labsine hadhaan qaban. Waan ittiin iddanii waa biraa deebisan hin qaban. Warri Yesuus itti gale garuu oorjinaala. Dubbatanii dhageessifatu. Addunyaa kanarra kan guute warra kami dhabeettu warra
dhimma Yesuus hin qabne maalummaa isaanii lallabanii yeroon itti qaqqabee maalummaa goositti mun qabu'ani hoosaayinaan jedha galgala kana kanarrayyuu hin malaabisa fincaala kanarrayyuu hoosaayinaarrayyuu maqaama gootaarra qaba inni gooftaa miti inni gooftaa gooftootaan hin jedhaayidhaan ni wajjin akka jedha gadi qabaa olin kaasina seexana keessan tokko irratti sin rukuta hoosaayinaa jedha amantiidha isee ba'uurate mangana dhaabate si'ee qaadamanii hoosaayinaa inni kaayi eewu kana manu galgala kana warra kana jedhee fergaan qabaani furtuu darbatame harka namaa galu argeeraani afiila hadiina makraa hadiyaana Yesuus na ukkatti na wajjiniin jirtu beeka ergamoonni kee gubaa'ee kana giddu tocho'aa jalqabani namoonni dhukubanii kamoo jalqabani maqaa kee lallaba maqaa ormaan lallabu'ani nama saaduus hin saadaani namoonni kun furtuu kana fudhachuu jalqabani eewu kana manu galgala kana namatti galtutti yoo wallaachifatani jedhaayira eetti galtutti yoo wallaachifatani jedhaayira akka dhuftetti deebitee galtuun jedhaayira namni tokko dhuma furtuun tokko harka koo kaneera murteessitee yoo dhufte sii murtaa'eera namni tokko dhuma naa murtaa'eera isa guddaa dabalii naa murtaa'eera amantiidha murteessitee dhufteetta amantee dhufteetta naataa jetteetta har'aa booda qaqqabdee cufaa miilla fiitiin dhaabatu har'aa booda qaqqabdee waan onaa tokkorraan dhaabatu hoosaayinaa Yesuus sii banan jedhaaya hoosaayinaa ilmi Waaqayyoo siisa amantiidhaan narraasaa qabeedha amantiidhaan ifaalaa hadiyaa nama hayyaadhiya asirra nama qaxaleetu jira adeet Yesuus yaagala hoosaayinaa Yesuus balbala sii baba hoosaayinaa nitti jedhame karaa kee aban mandara kee agalu biyya kee agalu sibira kee agalu naannoo kee agalu hoosaayinaa nama jira kan jedha hoosaayinaa inni maqaa Waaqayyoon dhufu galateeffamaadha Veni Vakabahadiana, Ebra Kabadina Machinia, Eleveni Proveni Mahadiana, Finagar Ulfina, glory to glory, Ulfinagar Ulfina, Millikes another comfort. Ulfinagar Ulfina Tirani, Millike other comfort Vedani. Yes, I said. Garami Ulfina gara salfinat eewu kana kanjen asii kabbe waan akay Yesuus Yerusaalemitti galuudhaaf gaafa ka'u bartoota nama ergaa akka gootan edeeneennan edaan dhaggeeffadha gama sana caya harreen tokko filmoo ishee wajjin jirti hidhaadhammoo maaloodhammoo hidhaadhammoo dhaqaatii kanaaf hidhaa yoo namni yeroo isin hiittan maali biiktu yoo isin hin jedhan isin gaafatan warri harree sana jechuudha yookiin namni kan bira maafiitu yoo dhan isin gaafatan waan saa'oo nama miti gooftaatu dhimma ishee qaba laatti maa silayyuu nama miti anuma dhimma ishee qaba inni kam taa deebii isaa isatu dhimma kee qaba yoo Yesuus yaa gadhaate bina bita godhuwan nanii kama jedhame sababisaa jedhaani waan anni dhimma koo qabuuf hidha jedhaani natti fayyadamuu waan barbaadeef hidhaa jedhaani nan deemuu waan barbaadeef hidhaa jedhaani sababni hiikamuu koo hin hangafaa jedhaani dubbannaa hojii sababii hiikamuu koo hin hangafaa jedhiin natti fayyadamuu waan barbaadeef hidhaa jedhiin waan inni dhimma koo qabaateef hidhaa jedhiin Angafi waamicha keenya ni jalqaba Kiristoosiif hojjechuudhaaf isa dhugaa bahuudhaaf mootummaa saba bal'isuudhaaf dhaqaa hiikaa fida yoo namni maal godhu ni hidhaa jedhe hin deebiina maal malee gooftaatu dhimma ishee qaba jedhaani kan dhimma ishee qabu nama mitiiti natu dhimma ishee qaba nan barbaada akkasuma daatti maas hin deebiin kanuma jarri deebiin qabanii kanarra waan sin hin jedhan dhimma ishee qaba daatti naa hima tinaafaasa saboota hiikanaa fida jenna jarri dhaqan gaafa dhaqan akkuma jedhan iyyuu hiikuu jalqaban Ay gooftaan dhimma ishee qaba isatu fidaamuun jedheen siniif hin ammoo yeroo inni raawwatu itti fayyadamuu barbaadeera na dhaggeeffadha siniif hin ammoo rakkoon hin jiru hannaaf hin dhumne nuuni gooftaan dhimma ishee qaba ani immoo sitti waan jedha galgala kan
Abbee kee miti, harmee kee miti, ጓደኛ kee miti, zarii kee miti. Kan itti uumamteef Yesuus dhimma kee qaba jedha. Eebbi keenya ጓደኛ kan jiru, zarii kan jiru, qeesii kan jiru, lubar kan jiru. Eebbi keenya harka Waaqayyoo keessa jira. Nama si biraatiin harka namaan eegina eebbi kee harka Waaqayyoo keessa na hidhaan. Ilaamee hidhaanii mee? Eebbi kee hidhaanii mee? Karaa ጓደኛ miti hidhaanii. Karaa zarii miti hidhaanii. Karaa ormaa miti hidhaanii. Harka Waaqaa keessa gasiidhifama hidhaanii. Yoo kana sinitti haaseera mootota boqonnaa afur sinitti haaseera baay'isawwee. Salmaffaa isheen baay'isawwee dubartiin sana akka isheen gargaaramtu kan ishee godhe maal beektu? Ela namni liqii sirraa qabaatee na immideetii mataa kee keessa kan dhufu yookaan ጓደኛ kee birrii qabudha yookaan zarii kee birrii qabu. Dhuguma siniin jira isheen garuu maal? Aayee eenyaan zarii koo bira sin naqu ጓደኛ bira sin naqu abbaa bira sin naqu eebbi koo eenyaan harka namaa miti. Maal malee liqii lammataan ila mana geeffadhaa si bira yoon dhufe isaa galchuuf ati takkana eeggattadhee liqii fuudhu. Liqii madhala waan biraan qabu baay'isawwee. Firri kee iyyuu hamma eeggatu si eeggateennaan ay ingaa bakka naa kennee isheen kana waan beektuuf ka'umsa toltee beektu miti. Eessa naqee raajii bira naqa nama waaqa bira naqee achi waa jiraa jedhu. Liqisaawwan waan tokko sirriitti hima. Sababii eebbi mana ishee keessa jiruuf ishee fagoo jiran jenne isa bira naqa achi waa jiraa jedhu. Yeroo dhattu maal jedhee raajiin akkamitti si gargaara maal qabda mana kee keessaa jedhee waan tokko qabu waan tokko harkaan jiru garuu dhadhaan ejersaa cuqqee xinnoon tokko mana kootta feera. Kanarra immoo waan tokko jiru xaafiin maanam boqqolloon maanam shiroon maanam qamadiin maanam. Okey jiraa jedhee eenna raajii nama ollaa silaalee bitaa mirga silaalee afaan raajii waaqayyo duukaa bu'ee inni dhadhaa ejersaa sana cuqqee ejersaa sana keessaa fuudhee gaanii guuchise ollaadhaan nama na jiruufi dhadhaasaa saba ina jechuu si agajeera ollaa tu'ee dheettee biratti hin dandeessuufi. Garuu ollaa laaleetu duwwaa arge. Bitaa mirga warra ni qabu amma jidee ollaan koo qabu ittiin maraatiin jiruwa. Si wayya nama si biratti si wayya daanii mee? Ati dhagarre malee si wayya. Jedhee ati dhagarre malee si wayya ni mee? Akka goote dheedheena. Amma kan biyyaa keessa duwwaadhu kan shemmoon xinnaate malee waati. Lakkaa kan xaafiin shunkurtaaf qullubbiin hin namne wanti nyaatamu dhumeera. Na dhaggeeffadhaa. Namitti du'e malee moo dibatiin du'u? Wanti barbaade yoo sitti hafe dibata kennu hin maqaa Yesuus ni jira. Namitti du'e malee dhadhaan ejersaa dibatti jira beektaa? Allew ayyaanichi jira ammayyuu namichi immoo raajiidha nama caalu dibatiin duule jira mana. Innaan akka jedhe raajii aqiitti jedhee na qodaa dhugaa baay'isee hirkifadhu. Kasaas isa booddee maal goota? Hiimee nama jaatar kan nama waa'ee gaara achirra eegin asirra miti asirras miti asumarra gassii dhufa bara nagaa keenya. Kanatti na wajjin kan nama dargaggeessa qabee amantiidhaani. Bitaan mirgaan mini gararraa si yaada ta'uu ga'e. Kan koo gararraa reedhaa iyyaati. Innaan akka jedhe raajiin qodaa duwwaan itti hirkifadhu. Na rawwatu kai ben namni qodaa duwwaa sin dhowwatu yoo wati cirfaa tokko wajjin jette malee. Namni wati cirfaa tokko wajjin rakkadhee dhufe gana abbaa mana wajjin mari'atti hin dhaabate beeku jiru. Cirfaa keenyaan immoo waan nabduuti siidaatti duwwaanna keeshaa duwwaanna namni sin dhowwatu burcuqqoo duwwaanna bishaanii wajjin jennaan gana guddaadhaan haate. Duwwaa gaafatte namni sin dhowwatu beektee jaartiin akka jedhan etteereenaan dhaqanii qodaa xinnoo moomite maaliin baay'isee hirkifadhu gooti mana guutte haa hirkifatte qodaanaa kenna. Kanaan isin dhuma godha guuttee gooti mana guuttee raawwatte akkatti haa kutaa keessa buusaa jedhe miti kutaa ijoollee isin qodaanaa kenna an kuteen keessa buusaa jedhe xiqqoo harkatti baaftee guddaa sooruuf gochuu gooti top tik amma dhaggeeffadhu warshaan hin dhaabbanne warshaan makiinaan isin dhumne isin turaaqiin barbadan dhumne waan isaa siin galu maal tokko kuttee keessa ijoollee qodaa bilaan hin dhume amma maranii hin dhume naan waagaa gadi baateetu suuqiin duubanarraa duubana zayitaan deetan. Dee dabaluu eessaa fidee zayitii buuftee makiinaa siin turaaqiin hin dhaabbannee asir gommaan hin eessaa fidee zayitii reekottaan hundumtuu qodaa guureetu isa kan biyyaa dhiiseetu kan seetti riidhe. Haaloo jalaa dhuma jira boy. Ingilandi mini Ingilishis mini Faransaayis mini Injiises hidha malee kan seetti. Eekki bikee baranaa meedini Yesuus hedaayyee. Namni tokko duwwaan yeessa jedhu amantiidhaan bakka kan warra Chaayinaa irraa kan warra Faransaay irraa kan warra Itoophiyaa irraa maayinaan kan
in Jesus al tokko Yesuusin biraa sagaleen siifa ba'u malee al tokko sagaleen siifaanaan qabaan sin danda'u bara. Achi siifa ba'u bicha. Irra deebi'ume bayi siina jedhu bicha. Inni jennaan namni sirroo godhee hin danda'u. Akkanaa fi dhaanatu barbaada jedhe. Akkasii jedhu galgala kana nama miti kan dhimma kee qabu sadii miti kan dhimma kee qabu isaan fuula sirra deeffataniiru. Yesuus fuula isaa sitti deebiseera nyaara. Bageetaa ba'e Yesuus fuula isaa sitti deeffateera. Nasimateera jedha iyyaati. Ameen. Sagaleetu jira si wajjin. Ergaatu jira si wajjin. Abbaan barbaade yoo gube dabartee kan jira. Namni tokko duwwaan qaamaan leera amantiidhaan. Sagaleen qaba jira iyyaati. Noora. Simmenneen baanee nuyi. Bayi isaatiin baane malee. Dhaqi si wajjin an jira nuun jedhee. Murraa kabaadii nama hayyaa. Harka keesseen dargaasii qabaara. Erga inni jedhee milkoofta. Erga inni jedhee deebii kan biraan hin jiru. Erga inni jedhee lafa jettee baateen keessa. Erga inni jedhee irraanta. Kanameen jedhee bataa. Naftaa'eera jedhaa amantiidhaan. Ikaanaaf hidhaaye. Bichaa Yesuus waa siina jedhu malee. Abbeen kee inni sun hin danda'amu eeruma danda'amaaf. Inni jedhu bicha. Inni eegamtu jedhu bicha. Inni dhimma kee qaba siina jedhu bicha. Inni waa baasu bicha. Sibira qaba sitti fayyadamu barbaada Waaqayyo jedhaani. Dabalitti naami amantiidhaani. Sitti gargaaramuu barbaada Waaqayyo jedhaani. Macaafni qulqulluun fidalli tokko hiika qaba. Ofumaa si dhiigiin ofumaa si baraanu. Wayyaa birraa baasanii qoyee Yesuus jedhanii qoyee keetti yaabdanii wayyaa keenya irra sii buufna jedhanii. Wayyaa keenya irra sii hafnee jedhanii yaabbattaa qoyedhanii shaa godhanii yaabedhanii. Olaanaa yaa'us sagraadiyaa. Makiinaan bilatu ture. Makiinaa gurguddootaatti deemu ture mootii moototaa ta'u. Geejjibi isaa maali barreete? Yesuus jalqabaa kaasee amma dhumaatti tajaajilli isa gad deebi'ummaadhaan xumure. Akka biyya na argisiisaa jiru. Iyyaabee yeroo manni yaabu harreettiin fuutee qaba. Macaafa keessatti immoo barreeffameera beektaa? Isa barreeffame sana raawwachuu yaade. Inni gad deebi'ee ilmoo harree yaabee isiniif hin dhufa sana. Yeroo manni Yerusaalemiin ga'u. Wayyo innaan fayyisaan mandara keenya biyya keenya galee. Gaafa Yesuus mana kee galu wayyaa miti dandeenyaan ofii keetti ciise. Amma mee የእግዚአብሔር ፍቅር ጃለለ ኢየሱስ jechuun kan wayyaa baafnu nurraa galu. Dhageesse kan caamma baafne laannu fiini biyaase maali dare maaloo danda'anee naani utuu narra deemee darbe warra akkasitti isinii gale dhuguma Yesuus galgala kana taarikii siin godhe. Waaqayyo gooftaa macaa qulqulluu akka kee ol qabee kaasee qaba har'a. Maqaadhuma Yesuusii siina jedharraa kaasee dhoksaa mootummaa Waaqayyo siif agaruu jedha. Hosaayina ejuma ture beektu inni maqaa Waaqayyootiin dhufu galateeffamaa fayyisee adaraatti qaba. Hiikee adara fayyisee adara jijji kanatti qaba biqilsa beektu Hosaayinaa dhanaafi wayyaa birraa baasanii ilaamee Daawitiin isinii fudhadha mootiidha baay'isawwee nama guddaadha. Maanni akka biyya bushaa baay'isawwee biyya bushaa. Gaafa saanduqi kakuu biyya galu maal? Maayittaan saanduqa kakuu biyya galaani hin fiddanii eegnaan wayyaa baafate wayyaa baase lafa buuse uffata mootummaa ofirraa baase lafa buuse mi'aabbe akka saagaletti bira mootii Daawit hattu si maraacha si mootii ulfina eeggadhaa ta'a maal akkamitti maal jettan mati ulfina maaliin qabaa anjabina maaliin qaba. Angootummaa maaliin qaba? Isa toona dibe, isa nama hoosisee, isa dasirra na fidee, nama ulfina saagatee Yesuusii ulfeessuuf, nama ulfina saagatee Yesuusiin ol qabuufi, gooftaan koo galgala kana hidhaa morma keerraa eeguu jira. Hosaayinaa itti aantee jira. Hosaayinaa. Nama si biraa akka jiran hime simadhu simatu Yesuus jedhaan amantiidha. Namoonni irra jiru eeguutu mugatteeni. Eeguutu lafa dhiqee beeku. Jala hafanidha. Hosaayinaa hin jedhu moo'e. Akkas hin jedhu galgala. Namni fudhatu yoo jiraatu. Utuutti simattuu Yesuus mana kee agarra. Tumati Hosaayinaa tu mana kee tola galu Yesuus. Tumati si barbaadeedhatu Yesuus mana kee tola galu. Isaan utuu kana jedhanii maaltu ta'e jedhanii kun eeguudhaa jedhani. Eeguudhu ta'e biyya keenya jedhani. Mandarattiin jedha hirraafamtiidha. Mandaratti xiqqate Yesuus raasu.
mandara ditigalte, safara ditigalte, biyya ditigalte, naannoo ditigalte, maqaadhuma Yesuus irraa seera. Maala bahadiyaadha.